Daawwatoo jalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan hundattuu oolmaa bultiin badhaadha harka fuunee akkam nagaa fayyaa jirtu tamsaasii kenna akka kallattii ka magaalaa Seenpool irraa isinii darbu kunoo jalqabee jira warri hagam dhuftan horaa bulaa ulfaadha warri biraa akka dhaga'uu barbaadan dhaamsi akka facaasa qoqooda waliin gahee mata dureen irra dubbachuu deemnu mata dureen jalqaba amboo mata dureen ittaanu ammoo aanolee wanni ani haasa'uu deemu harka muraa fi harma muraa waan seena dubbachuu deemna ka mataa itti godhannee ittiin seennu waa'ee amboo haasa'uu deemna jechuudha. Daawwatoo jaalatamoof kabajamoo akkuma dhageettan oduu gubbaa har'a magaalaa Amboo keessatti hiriira deeggarsattuu godhame ka paartii Biltsiginnaa hiriiri deeggarsa godhamu kun ummatii fedhu haa dirqisiifamuuti fedhu fedhiin haa ba'uuti achi gubbaattu taateen taate akka malee hamtuuti. Bombiitu darbatame bombiin kun nama hedduu madeesse nama hedduu miidhee jira jedha oduun BBC gubbaa dhufa akka inni dubbatamutti kalee ammoo jechuun koomishineriin poolisii magaalaa Burraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ejjeefamee jira. Suniin duratti jechuun ilmi namaa akka bofa mataa keessa eegini dhaanamu magaalaa Wadaayii Harargee bahattuu agarra jirra. Taateen kun cuftin iyyuu wanni torbaan kan agargaa jirru dubbiin gar dubbii siyaasaa irraa dubbii gara lolaa dubbii siyaasaa irraa dubbii gara ijjeechaa dubbii siyaasaa irraa dubbii gara humnaa dubbii siyaasaa irraa dubbii gara humnaa wal dhabamsiisuu fi akkasumas tarkaanfii hin barbaachisne deemaa jiraachuun kun waan akka malee nama yaaddessu jechuudha. Paartiin Oromoo kunini waan gosa kana hundaayyuu jecha ana jechuun bakki kanatti paartii tokkollee deeggaruun barbaadu. Ejjannoo paartii odoo hin taane waan Oromummaa kanatti dhagaam dubbachuu barbaada. Wanni Oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu, wanni Oromummaa kanatti dhagaam kan dubbachuu barbaadu humnaan wal injifachuun abadan hin dandayamu. Oromoon diini isa baay'eedha. Rakkoo hedduu qabnaa ollaa wajjin illee. Yeroon kunin yeroo tokkummaa wal bira dhaabbannee qabsoo kana galmaan gayannu qabsoo Oromoo malka ceesifnu malee yeroo walirratti duullu miti duula walirratti godhaa jirru kana duula jechuun paartileen Oromoo humnaa wal dhabamsiisuuf godhaa jirru kunin duulii kun waan akka malee hamaati nama yaada wal dhabnu wal ijjeesuun dhiigi walii buusun dhiiga walii dibachuun wanni kun waan akka malee hamtuu tokko waan kana jechuun aadaa kana balaaleffachuu danda'uu qabna. Ijjeecha gos kamiyyuu hogganaan paartii Oromoo kamiyyuu gabbahee balaaleffachuu danda'uu qaba. Wanni Burraayyuutu tahee waan akka malee fuula hamaati. Wanni Ambootu tahee waan akka malee fokkisaati. Wanni Wallaggaatti ta'uu jiru kun waan akka malee fokkisaati waan akka malee qalbii nama cabsa. Ijjeecha itti seenanii jennaan keessa bahuun nam dhibdii ijjeecha waan akka malee hamaati. Wal ijjeesuun fafaa wal ijjeesuun waan akka malee qaaniiti. Wal ijjeesuun ceeraa paartiin Oromoo humnaa wal dhabamsiisuu hin qabdu. Paartiin Oromoo ka ammaan kana biyya bulchaa jiru Biltsiginnaan kun biyya bulchuu wallaalee Oromiyaa bulchuu wallaalee paartii nafxanyaa guuzaa yookaan daboo yaammate jechuun sabboontota Oromoo dhabamsiisuu fi carraaqiin godhamu akka malee bu'aan isaa miidhaa malee faayidaa hin qabu. Kunin jechuun Abiyyi hin gargaaru, Biltsiginnaa hin gargaaru, nam takkallee hin gargaaru. Yeroo fi na gargaaraa jedhee yaaduu danda'a warri waan kan godhu. Humna wal dhabamsiisuu deemuun badii malee waan biraa hin dhalu. Yoo paartiin Oromoo humna wal dhabamsiisaa jennee yaadnu yookaan duula irratti goonu alagaan jidduu kan keessa bu'aa buufachuu dandayaa jira. Torbaan kan yoo san agartan taate miidiyaa hawaasummaa adda addaa yoo ilaaltan tokko mirgi taa'ee tokko bita taa'ee paartiilee Oromoo chi walitti duchisa akka saree. Dhayi tsinfeenyaa ummitaa akkas godhi. Maali akkas godhi kaalleen federaalistii fi jedhee paartii kan duubta akka Jawaar deeggaruu fakkaatee walitti buusuu fi wal nyaachisuu fi qophaawaa jiran. Kun maali? Paartiin Oromoo wal nyaattu warraa fi diggisiillee malsiidha. Warraa fi jechuun fuuloo warri keessanii hulluuqee bahee aangoo kan harka Oromoo fudhachuudha. Deeggarsa biyya alaa ka Isayyaas taatu ka nafxanyaa ka Abiyyi yaammachaa jiru daboo wal baannachuun sirrii miti. Abbootiin gadaa Oromoo bakkee kan keessatti paartiin Oromoo cuftin iyyuu waliin dhaabbachuu danda'u qabu. Daboo walii yaammatanii daboo alagaa yaammatanii irratti duuluun waan akka malee hamaatidha. Isayyaas siyaasa Oromiyaa siyaasa Itoophiyaa keessanii laaqachuun kun waan akka malee hamaatidha. Paartiin Oromoo illee maqaa federaalistiitiin karaa Tigraay kalaa Maqalee deemu waan akka malee hamaatidha.
paartiin Oromoo an filannoo kan gubbaatti waan yaadan irratti wal dhabdu garii irratti walii galtee gurmuu tokko taatee waliin dhaabbatti malee wal balleessuu deemaa jiraachuun kun akka malee hamaadha. Wal balleessaa deemaa jiraachuun kunini dhumii isaa biltsiginnaaf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa kafaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa abaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa pabaa'uuf gaarii hin ta'u. Dhumii isaa Itoophiyaaf gaarii hin ta'u. Itoophiyaa diiguu deemuttu jira. Pabaa'oo, kafaa'oo, abaa'oo, cuftun waliin kafaa'oo taha waliin dhaabadha. Yeroon kun yeroo akka malee hamaati. Yeroon kun yeroo qormaati hedduun akka dhaabatti mataa mataan isin eegatu uummata Oromootiif qabsoo sab kanaa qabsoo Itoophiyaa qabsoo gaafa Oromoo gaafa Afrikaa Oromoo eeggatu. Jaalannus jibbines ba'aani gurmuu Oromoo gubbaatti kufee jira. Ka Itoophiyaallee biyya Oromiyaallee ceesisu waliin dhaabbachuu yeroon ammaa kan walirratti ilaaluu hin qaban. Yoo danda'ame mootummaan kun abaa'oo humnaan balleessuu barbaada. Kafaa'ullee balleessuu barbaada. Pabaa'ullee balleessuu barbaada. Isin ammoo qofa hin badinaa waliin dhaabadha. Yeroon kun yeroo waliin dhaabbatan. Yeroon kun waraanii gos kamiyyuu Oromiyaa keessatti hin barbaachisu. Waliin dhaabbadha komaande postiin Jimma komaande postiin Wallagga akka inni ka'u. Komaande postiin Gujii Boorana akka inni ka'u. Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka inni jiraatu filannoo kanaan duratti goosuu danda'u qabdan. Wanni ammitti jirru kun waan akka malee hamaan. Dhiiroo waan kan argaa jiru waan gaddeemaa jira. Oromoo wal mo'achuu fi wal dhabamsiisuu carraaquu waan akka malee hamaa takkaadha. Qabsoon Oromoo kanu sakaalee hagarra jechuun Oromoo duraatti deemuudhaaf tokkummaa dhabuu kenna. Tokkummaa kanu dhowwu ammoo karoora diinati gandaan gargari nu qoodanii, amantiin gargari nu qoodanii, naannoon gargari nu qoodanii, loqodaan gargari nu qoodan. Har'i jechuun biltsiginnaalleen warra falmitoota Oromoo mo'achuu fi jechuun Oromiyaa gandaan qoqoodaa jira. Jimma Oromiyaa biraa irra alagoomsee addatti baasee Jimma itti fayyadamuu barbaada. Jimma irra finnee Oromoo irra addatti baasnee warra Shawaa itti fayyadamnaa jedhanii har'i warri garii qabri goobanaa barbaadutu jirraa jedhanii waan goobanaatiin Oromoo diiguu barbaadan. Kun waan akka malee hamtuu tokko jechuudha. Boqonna qabsoon Oromoo keessa bahee darbetti duubatti nu deebisanii har'i gandaan walittu kaanee har'i jechuun gariin ilma abaluu, ilma goobanaa, ilma maalii jedhu. Warri jaalala takkallee biltsiginnaan goobanaa hin qabdu. Odoo sila jaalala goobanaa qabaatte taate Minilikii miti goobanaa siidaa dhaabdi turte. Siidaa hin dhaabne fi argitanii jirtani. Minilikii siidaa dhaaban garuu Oromoo walitti buusuu fi karaa gandaatiin karaa naannootiin Oromoo wal nyaachisuu fedhan. Yaa Oromoo wanni kun isinii haa galuuti. Namni kalee ijjeefame gaachana sabaati goota Oromooti malee goota Salaalee qofaa miti. Commander Solomon Taddasee goota Oromooti akkasittu beekamuu qaba. Gaaf inni jiru jechuun goota Oromoo jenne gaaf inni du'e gandattu galchine gandi tokkina haaloo yookaan gadoo qabate gandi biraarraa akka inni hijaa yookaan ammoo haaloo baafatu godhuun waan hamtuudha qabsoo Oromootiif hin taatu. Waan akkasii irra guddachuu danda'uu qabna. Biltsiginnaa waan akkasii ofirra dhaabuu qaba. Yaa Abiy namni gurri qaba seenaa qaba. Biltsiginnaa wajjin taanee Izeema wajjin taanee sabboontota Oromoo gubbaattu karaa boordii filannootiin, karaa miidiyaatiin, karaa deeggarsa addunyaa qabuutiin, Isaayyaas wajjin warri ilaalchi durii waliin qabuun taanee moo'annee aangoo gubbaa turraa jechuu dandeenya. Garuu aangoo kan gubbaa hagam turuu danda'an uummatuu fi uummata keessaa bahan moo'achuudhaan yookaan moo'achiisuudhaan qabsoo sabuu fi gubbaatti shiraa godhuudhaan. Kun waan akka malee hamaati. Kun waan akka malee hamaati. Warri kun borsiif hin ta'u, siif hin ta'u. Kasii ta'u Lammaa Magarsaati. Kasii ta'u Jawaar Mohammad. Kasii ta'u Baqqalaa Garbaati. Kasii ta'u obboleeyyanum kan kee ka Oromoo kaatiin jaalan. Warrum kan kee ka Jimmaa kaat balfitu. Warrumati keessa dhalatte kaatiin jechuun lagattu. Kaati tuffattu. Itoophiyaan kalee faarsaa oolde sani kalee jechuun gaallaa jedhanii akka isaan bakka atin hayyamteefitti masqal iskweerii keessatti Oromoo arrabsaa oolan. Gaallaa arrabsaa oolan. Gaallaa jijjiirama kan fidee fi galata ooleef gaallaan akkas tahee gaallaa akkasitti jibba Jawaarii qaban, jibba Abiyyii qaban, jibba Oromoo qaban, jibba Oromummaa qaban, Oromoo jibbiinsaa fi sodaan qabam cuftinuyyuu kalee jechuun masqal iskweerii warra guzoo wede fiqir jedhe
ammoo jechuun warri nam ijjeesse faarsaa bahe irraa arginee jira. Wanni itti deemaa jira waan gosa kanattuu jira. Kanaaf waan kana jechuun waliin dhaabbachuu yeroo qabnu kana tokko nam malattee harri Jawaar dhabamsiisin jedhanii kafaa'uu dhabamsiisin jedhanii borii si dhabamsiisuu deemanii jibbiinsi kana sillee hin qaban. Ati warri birattu jaalatamuuf yeroo hagamuu waakkattee kakattee maal jettee naa beeka dhiiroo waan kunoo Saamminoo Tsiggee hin ijjeesne an kan godhe si hin jaalatan warri. Kanaaf seenan nama jechuun seenan nama duuba jiraata maqa godhadhi Oromoollee maqaa hin balleessini jijjiirame kuyyoo gufatellee Oromoollee maqaattu badu deema sillee maqaattu badu deema jechuudha. Kana wanni an siidhaamu. Kabira jechuun duula Oromoo gubbaatti banaa jiran argitanii jirtan. Waan kalee masqal iskweerittuu godhama argitanii jira. Addabaabaayii masqalatti jechuun akka Oromoo filannoo izeemati. Filannoo izeemaa naa filadhaaf guzoo wada fiqirii wama rakkoo miti. Oromoo achitti arrabsuun, Hacaaluu arrabsuun, nu arrabsuun hagamtook akka tuffatamne handhuraa Finfinnee keessatti wanni gartuu nu fiqirii ashanni faalli jedhe wada fiqir maali abiyyiilleen jedhe innilleen jedhe garuu fiqirii warra sun jalatti jibbiinsi kennattu jira. Fiqirii warra yeroo hunda jibbiinsi Oromootiin ibsama. Fiqirii warra yeroo hunda tuffii Oromootiin ibsama. Fiqirii warra mo'atamuu Oromootiin ibsama. Minilik faarsuudhaan, harmaamuraa busheessuudhaan waan hedduutu ibsama. Seenaa manbarumsaa keessatti, seenaa yuunivarsiitii keessatti Itoophiyaa haarawaa dhaabnaa jedhee Abiyyi jechuun dhiyoo kana waadaa seenee jira. Barumsa bifa haarawaatiin jalqabnaa jedhee Abiyyi dubbatee jira. Afaan Amaaraa 11ffaa jala baratamuu qabaa jedhee ministeerii barnoota Abiyyi hojiirra oolchee jira. Barnoonni seenalleen bifa haarawaan jechuun ijaaramaa bifa haarawaan deebisee gurmaawaa jedhamee hojiin sun hojjetamee jira. Barnoota sun keessatti seenaan harmamuraatii fi harkamuraa aanolee akka hin baratamne godhamee jira. Seenaan sun duriidhaa jedhamee miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti yoo isin argitan kaleeffar aanoleen sheekkoodha. Duriidha. Teretiidha. Kanaafuu hin baratamuu jedhame keessa bahee jira. Wanni kun hin jechuun harrirraa hin dhufne. Wanni kun dhaawataadhaan waan dhufe jechuun jijjiirama waggaa tokko kan keessatti. Jijjiirama waggaa tokko keessatti wanni kun waan dhufe waan isan agartan. Abiy Ahmed gaafa dubbatu seenaa Itoophiyaa keessatti sheekoo fi seenaa addaan baasuu qabna. Seenaa sheekoo yookaan ammoo durii moototaatii fi durii sabboonummaan sabaa fide addaan baasne seenaa Itoophiyaa ka dhugaa barannaa jedhee viidiyoo inni dubbate Jawaar Mohammad irra sheer godhee jira. Amboo gubbaatti Addisuu Araggaa aanolee Tasfaayee Gabre'aabittu kalaqee jedhee ture. Tasfaayee Gabre'aab maallaqni kennamee fi Oromoof Amaaraa wal nyaachisuu fi seenaa aanolee uumee jedhee dubbatee ture. Pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisalleen Amboo gubbaatti wal nyaachisuu fi aanoleen seenaa kijibaa jedhee dubbatee jira. Seenaan kijibaa warri jedhe sunini barumsa keessa akkinni haqamuu godhamee jira. Barumsi keessa seenaan aanolee haqamee garuu seenaan nama harmamuraa fi harkamuraa raawwatee Minilik seenaa bir darbee siidaan dhaabbatee jira. Nam ilmi abbaa gadaa isan jettanii faarstan Abiy Ahmediitin. Ani gaabbuu waan tokko hin qabu ittiin sheenahu waan godhe irra hin saalfadhu Minilik siidaa miti faaruu kan caaluttu isaa malaa jedhee Abiyyi dhiyoo kan dubbate Dubaayitti. Hin saalfadhu waan godhe takkallee ittiin qaanahu jedhe. Garuu takka ittiin qaanahu ka jedhe inni dubbate kana Minilik bulguu Minilik nama nyaata siidaan dhaabateef seenaan jechuun yaadannoo wareegama calii calanqoo ka'aanolee akka inni diigamuuf yaadattu jira. Sirni barnootaa keessa har'a akka inni hafu murtaa'ee jira. Sheekkoodha jedhamee jira. Duriidha jedhamee jira. Wanni kun maddi isaa gar inni dhufeef argitanii jirtan. Gar inni dhufeef argitanii jirtan. Karaa amantii ta'uuti karaa siyaasatiin warri farra Oromoo ta'e wal arge jechuun siyaasaa oofaa jira. Warri farra Oromoo ta'e wal arge siyaasaa oofaa jira.
majliisii islaamaa ka kanaan dura diigame ka wayyaanee deebisee dhaabee jira biyya. Dubaayii keessatti dhiyoo kana islaamii eegiyaan dhufeen duubatti waliin salaatuu jalqabee jedhe majliisa haarawaa dhaabee jira. Salafiif sunni waliin salaachisuun anattu jalqabsiisee waliin hin salaatan addunyaa gubbaatti jedhee dubbatee ture. Bifum inni dubbate saniin har'a masaajida jechuun majliisa Finfinnee diiguu fi majliisi seera ala dhaabbatee jira. Islaamii tokkummaa hin qabu ka jedhu sun ka Abiyyi mirkaneessuuf jechuun. Salafiif sunniin inni baan sun hin jirti mirkaneessuuf. Oromoo amantiin, Oromoo gosaan, Oromoo gandaan diigaa deemuun kun waan akka malee hamtuudha. Seenaan jechuun wanti ka godhamaa jiru kunni ka aanolee kunin waan ammisin arguutu jirtan. Adeemsa Abiyyiin kallattii inni laf kaa'een kallattii kan ammoo jechuun Amboo gubbaatti ka Addisuu Araggaatii fi Shimallis Abdiisaa dubbatamee sadarkaa barnootattu dabalamee ammaan tana barnootumaanu jechuun Itoophiyummaa olaantummaa miti yaadannoo Oromoo balleessuuf mata nama keessa haxaa'uu fi lafirra jechuun balleessuuf erreejer laaphisi jechuun kunin haxaawwidha. Jalqaba mata kan keerraa balleessanii yaada kan keessa dhumirratti ammoo lafirra balleessuu deeman. Hambaa seenaa, siidaa goototaa, yaadannoo akkaataan ittiin balleessan kana jechuun. It's a complete erasure. First brainwash. Jalqaba mataa kan gubbaatti hojjetanii olaantummaa alagaatii fi seenaa Oromoo waakkachuu si barsiisan. Gaafa jechuun sun mataa keessa si bade ati maalidha? Kiyyaa jettee seenaa sun hin yaaddu defending gootu achiin dubattu seenaa lafa gubbaa jiru deemanii diiguu jiran jechuudha. Diiguu dhaqan jechuudha. Wanni hojjetamaa jiru kana jechuudha. Master plaaniin hedduun keessan du'ee jettanii master plaaniin Finfinnee haasawaa turre. Garuu saamichi lafa hin dhaabanne. Ammaan kana karoorii wixinee labsiini bahaa jiru ka agarre jechuun itti deebinee boru waan kan yookaan iftaan haasofna. Naannoo Amaaraa, Semeen Shawaa, Minjaar Shonkorii kaasee haga zoonii ummattoota kibbaa Guraagee walitti fidu. Karoorii investimentii magaala investimentii Oromiyaa dhaabuttu jira. Naannoo Sidaamaa naannoo ummattoota kibbaa godina Guraagee irraa kaase Oromiyaa guutuu kan hundaayyuu fudhate eessa walitti dhufa Minjaar Shonkor Semeen Shawaa walitti dhufa Amaaraan. Kun jechuun Oromiyaan bakki lamattuu citte jechuudha. Bakki lamattuu citte jechuudha. Effectively Oromiyaa bakki lama gargari muruu deema. Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa kaabaa ka Finfinneen keessa ba'a. Wanni biltsiginnaan itti jiru, wanni izeemaan itti jiru waan hedduutu jira. Kanallee irraa haasa'uu deema. Paartileen Oromoo yeroo san tokkummaan dhaabbattanii wal bira dhaabbattanii harka wal qabattanii maal kaceetan. Tokkummaa malee wanni Oromoo baasa hin jirtu. Tokkummaan kenna jechuun akka qumaarii qabsiifnee filannoo fi jecha yeroo gabaabaa fi wanti taphannu miti. Tokkummaa kenna qabsiisnee akka qumaarii nyaatamuu dandeenya. Filannoo kayyoo karaa haqaatiin godhama. Abiyyaa mo'atu waan hin deeggara. Biltsiginnaan mo'atee jennaan hin deeggara uummata Oromoo filate. Jawaar mo'achuu qabaa miti. Yookaan Kafaa'u mo'achuu filannoo haqaatiif walaba. Kanattu ta'uu qabaa dhiyaa dandeeggara. Paartileen Oromoo yaa Oromoo oda dubbiin kan calhamtu hin dhufne wal bira dhaabbadha harka wal qabadha. Filannoon jirtu takka tokkummaa qofa. Kanu mo'atu tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabne jennaan mo'atamuu diigamuu deemna. Mo'atamuu diigamuu deemna. Odoo mo'atamuun hin dhufne diigamuu hin dhufne tokkummaan keenya akka hin diigamne. Tokkummaan Oromoo akka hin diigamne. Nu obboleeyyan keenya ka Tuulamaati kalee dubbachaa baane. Finfinnee obboleeyyan keenya ka Tuulamaati maaster pilaanii jennee ilmi Booranaa Mooyyaleetti ijjeefame. Ilmi Harargee Cinaaksanitti ijjeefame. Ilmi Wallaggaa Ayiraa Gullisootti ijjeefamaa bahe. Nu har'i jechuun Oromoo warraaf jennee qabsoofne diina godhanii Oromoon Wallaggaa diinaa, Oromoon akkasii diinaa, Oromoon kun akkasii, kun aangoo barbaada. Karoora diinaa kana fashaleessuu danda'u qaba. Oromoon Oromoo diina miti. Diini keenya impaayera.
Impaayirii uummata keenya jechuun kasalaaleeti uummata keenya katuulamaatiin mararfatee hin beeku. Har'a Itoophiyaa guutuu keessatti dayaasporaan namni hin beekne kaba hundayyuu facahee jiru. Kaaga daangaa keenyaa marsabeeti jiru. Kaaga Oomoo kibbaa jiinkaa jiru. Warra shawaa ka jiinkaa jiru beekanin. Itoophiyaattu nyaatee finfinnee handhuuru gubbaa buqqisee kaase. Itoophiyaa warri dhaabe. Itoophiyaa goobanaan ijaare. Itoophiyaa Habte Maariyaam dinaagdee ijaare. Itoophiyaa Abbabee Aregaawuu faati tursan. Garasuu Dhukii faati tursan. Shawaa akkas Itoophiyaa fi dhiigdee elooftee duutee wareegamtee ijaarte. Handhuura irraa buqqisanii nyaatan. Har'allee taanaan biyya shawaa saamuuf galaafachuuf Oromoo fixuuf malee impaayirii Itoophiyaa yaadee hin beeku. Garuu warri aangoo jechuun Oromoo shawaa sobanii ofitti qabu fakkeessanii saamaa Oromoo biraatiin addaan kutuu fedhan. Jimmaas akkasuma buna irraa fudhatanii Oromoo biraatiin wal nyaachisu fedhan. Tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo, tokkummaan Oromoo yoomillee taanaan qumaarii siyaasatii fi hojiirra oolchuu hin qabnu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma horaa bulaa guyyaa gaarii.